Godina Harargee Bahaa aanaa Gursumitti lubbuun daa'ima tokko waraabessaan kan nyaatamte yoo ta'u namoota sadii irrammoo miidhaa cimaaf salphaan qaqqabee akka jiru kominikeeshiniin aanichaa beeksise. Shamarreen waggaa 14 magaalaa Hawaasaatti butamtee turte dargaggeessa butee waliin to'atamte. Dubartiin Ecuador sirna awwaalcha ishee irratti lubbuun dammaquun namoota rifaasiste guyyoota booda du'aan boqotte. Kanneen ijoowwan oduu keenyaati. Jaallatamoo daawwattoota keenya Waliif TV irraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee jirruun isinitti himaa Daani'el Tasfaayeeti haga xumuraatti nu waliin tura. Waggoottan arfan darban hojiileen tajaajila lammummaa birrii biliyoona 163 olitti tilmaamamu hojjetame. Naannoo Oromiyaatti waggoottan arfan darban hojiilee tajaajila lammummaa birrii biliyoona 163 olitti tilmaamamu hojjetamuun ibsamee jira. Ganaan itti aanaan biiroo maallaqa Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee tajaajila lammummaa Dr. Muhammad Nasir Abbaa Jamal akka ibsanitti hojiin tajaajila lammummaa labsiidhaan deeggaramee erga hojiirra oolee hawaasni hojii misoomaa waloodhaan raawwachuu fi fayyadamaa ta'uu ibsaniiru. Hojiilee tajaajila lammummaa waggaa arfan darban naannichatti geggeeffamaniin hanqinaalee mootummaan duuchuun shoora olaanaa ba'achaa jiraachuu eeruun hojiileen tajaajila lammummaa birrii biliyoona 163.4tti tilmaamamu hojjetamuu himu ragaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Uummanni duudhaa ganamaa Oromoon qabu cimsachaa misooma waloof tumsa taasisaa jiru itti fufsiisuu akka qabus dhaamanii jiru. Harargee Bahaa aanaa Gursumitti waraabessi balaa hamaa hawaasa irraan geessisaa jira jedhame. Godina Harargee Bahaa aanaa Gursum araddoota tokko keessatti dhiyeenya kana waraabessi balaa hamaa uummata irra geessisaa jiraachuu isaa waajjirri kominikeeshinii aanichaa gabaaseeti jira. Akka gabaasni aanicharraa bahaa jiru agarsiisutti yoo ta'e balaa waraabessi geessisaa jiru kanaan hanga yeroo kanaatti araddoota aanaa Gursum tokko keessatti lubbuun daa'ima tokko kan dabarte yoo ta'u namoota sadii irraan miidhaan cimaaf salphaa qaqqabsiisee jiras jedhamee jira. Waraabessi miidhaamaa namoota irraan geessaa jiru kun gaafa guyyaa waxabajji 5 halkan keessaa naannawa sa'aatii 3 araddaa Daayifaras keessatti mana nama dhuunfaa seenuun miidhaa geessise. Akkasumas waxabajji 9/2015 halkan keessaa naannawa sa'aatii 3tti araddaa Awebaaritti seenuun daa'ima umuriinsaa waggaa 3 ta'e nyaachuudhaan lubbuu daa'imichaa galaafatee akka jirutu gabaafame. Waraabessi balaafamaan kun miidhaa namoota irraan ga'aa jiru jabeessee itti fufuun magaalaa Funyaan Hujubaattis uffata walitti maramee ta'aa jiru namatti fakkaatee butuun yeroo manarraa fageessee ilaalu ammoo nama waan ta'uu dhabeef akka malee aaruun naannawaa jeeqaa akka ture hawaasni gandichaa himeeti jira. Waraabessichi hawaasa naannoo san jiraatu shororkeessaa akka jiru gabaasni waajjirri kominikeeshinii aanaa Gursum gama toora fuula miidiyaa hawaasaa isaatiin maxxansee ifoomsee jira. Hawaasni aanichaaf naannawa aanichaa jiraattan of eeggannoo cimaa akka taasiftan jechuunis waajjirri kominikeeshinii aanichaa dhaamee jira. Qaamni dhimmi kun ilaallatus hawaasaaf birmachuun gaaga'amni kanarraa akka hin dhufne to'achuu akka qabu dhaamameeti jira. Shamarreen waggaa 14 magaalaa Hawaasaatti butamtee turte dargaggeessa bute waliin to'atamtee jirti. Shamarreen waggaa 14 Meelaat Muhammad torban darbe magaalaa Hawaasaatti konkolaataa lamaan butamtee achi buuteen ishee dhabamee ture. Poolisiin magaalaa Hawaasaa akka ibsetti shamarree kanaaf dargaggeessi butii raawwate kun dilbata halkan sa'aatii 5 irratti mana nama dhuunfaa magaalaa Yergaalem bakka Araadaa jedhamutti to'atamuu ibse. Butamuu shamarree kanaa booda hordoffii cimaa poolisiin taasisaa tureen dargaggeessa ishee butee waliin shamarreen kun to'atamuu ajajaa poolisii magaalaa Hawaasaatti gargaaraan inspekteera Malkaamuu Ayyalaa ibsanii jiru. Gama biraatiin ammoo viidiyoo gabaabaa karaa miidiyaa hawaasaa TikTokii gadhiifameen shamarreen kun fedha kooti malee butii miti haadha koo waan gochaa jirtu dhaabi yaada jedhu erga qoodameen booda namoota baay'ee gidduutti dheekkamsaaf burjaajii uumeera. Viidiyoon shamarree kanaa kan dirqamaan waraabame ta'uu akka malu shakkii qabaachuu himuun suuraaleen baay'eenis miidiyaa hawaasaa irratti qoodamee jira. Dargaggeessi shamarree kana butes dilbata kaleessaa jaarsolii gara mana shamarree kanaatti ergatee turus maatiin ishee ibsanii jiru. Waldaan ogeeyyii seeraa dubartoota Itoophiyaa ammoo fuula feesbuukii isaa irratti yaada laateen dhimma shamarree Meelaat faana dha'ee kan hordofu ta'uu ibsee jira. Godina Walaayittaatti murtoon uummataa marsaa lammaffaan geggeeffamaati jira.
Buufataalee filannoo garaa garaatti barii sa'aatii 12 irraa eegalee uummanni sagalee kennuu eegalee jira. Giddugala qindeessaa filannoo 12 fi buufataalee filannoo 1812 irratti adeemsi sagalee kennuu geggeeffamaa jira. Murtoon uummataa kun naannoo uummattoota kibbaa godinaalee 5 aanaalee addaatti gurraandhala 6,2023 geggeeffamee turus murteen bu'aa filannoo godina Walaayittaa keessatti godhame sababa seera dhabdummaa guddaa kan filannoo duraa fi booda uumameenii fi sagalee hatuutiin wal qabatee komiin waan ka'eef bu'aa filannoo godinichatti taasifame haquusaan yaadatama. Boordichi adeemsa filannoo geggeeffame hordofee ibsa gurraandhala 20 baaseen uummattoonni godinaalee 5 fi aanaalee adda addaa 5 naannoo sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa keessa jiraatan keessaa harki caalu filannoo naannoo kibba Itoophiyaa hundeessuuf gurraandhala 6 taasifame deeggaruun filachuu beeksise. Godinaalee 5 Konsoo, Oomoo Kibbaa, Geediyoo fi Goofaa fi aanolee addaa 5 Burjii, Baskiitoo, Alee, Ammaarroo, Darashee keessatti hundeeffamuu naannoo Itoophiyaa haaraa kana deeggaruun filachuu isaanii kan yaadatamudha. Magaalaa Shaashamanneetti boombiin balfaa keessatti gatame dho'uun daa'imman maatii tokko 3 dabalatee lubbuun namoota 4 galaafachuun ibsame. Daa'imman lubbuun isaanii darbe kunis hojii meeshaalee faayidaan ala ta'an walitti qabuu irratti kan bobba'an ta'uun eerameera. Wayita meeshaalee gataman walitti qabanitti balfaa keessatti boombiin gatame dho'uun balichi qaqqabuun ibsameera. Balaa kanaan daa'imman 2 miidhaa salphaa fi cimaan qaqqabu wajjira poolisii magaalichaatti qorataa yakkaa kutaa magaalaa Harufaa Inspekter Kamal Jeelaan himuu OBN gabaaseera. Daa'imman lubbuun isaanii darbe 3 miseensota maatii tokkoo ta'uunis eeramee jira. Dubartiin Ecuador sirna awwaalcha ishee irratti lubbuun dammaquun namoota rifaasiste guyyoota booda du'aan boqotte. Dubartiin umurii 76 Bella Montoya jalqaba lubbuun ishee darbeera kan jedhamte torban darbee ogeessa fayyaa hospitaala magaalaa Babahoyo jiruuni. Ta'us garuu gadditoonni sirna awwaalcha ishee irra turan yeroo isheen saanduqa reeffaa keessa turte reebdu dhaga'anii atattamaan wal'aansaaf gara hospitaalaatti geeffamte. Guyyoota 7 kutaa wal'aansaa addaa keessa erga turte booda jimaata ministeerri fayyaa Ecuador lubbuun ishee darbuu mirkaneesseera. Ministeerichi ibsa baaseen dabaluun yeroo hospitaala turteetti to'annoo addaan hin cinne jala akka turte eereera. Turtii gaazexaa biyyattii waliin taasiseen ilmi ishee Gilbert Barbera amma harmee koo dhugumaan duuteetti jireenyi koo akka deebi'ee akka duraa hin ta'u jedheera. Adde Montayaan sirni awwaalcha ishee bakka wal fakkaataatti geggeeffamuun sanarraa bakka awwaalcha uummataatti awwaalamuu ishee miidiyaan biyyattii gabaasee jira. Miidiyaan biyyattii akka gabaasetti Adde Montayaan dhibee kaataliipsii jedhamu qabdi turte. Namni dhibee kana qabu mallattooleen akka gaggabsoo, of wal'aaluu fi qaamni goggoguu irratti ni mul'ata. Dhimma ishee akka qorataniif ministeerri fayyaa Ecuador gartuulee ogeessotaa walitti qabeera. Waxabajji 9 irratti lubbuun ishee darbeera erga jedhamtee booddee Adde Montayaan saanduqa reeffaa keessa ka'amte gara mana sirna awwaalchaa Bobaayoo jirutti geeffamte. Garuu gara sa'aatii 5f saanduqa reeffaa keessa erga turte booda dubartiin kun yommuu firoonni ishee awwaalchaaf jecha saanduqa kana banan hafuura baafatteetti. Daqiiqaa muraasa booda hojjetoota ittisa ibiddaan saanduqa sana keessaa baafamte gara hospitaala sanaatti deebifamteetti. Bella Montayaan erga ogeessa fayyaan duuteetti jedhamtee booda lubbuun itti deebi'uun nama jalqabaa miti. Guraandhala keessa dubartiin ganna 82 tokkotu mana awwaalchaa bulchiinsa New York keessa jirtu lubbuun jiraachuun ishee barameera. Dubartiin kun bakka awwaalchaa geeffamuu ishee sa'aatii 3 dura ture lubbuun ishee darbuu kan labsame. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Anthony Blinken fi giti isaanii Chaayinaa wal arguun ijoo dubbii ta'e. Dhimmoota teekinooloojii fi maloota quunnamtii akkasumas dhimma Taayiwaan irratti walqollifannaa isaanii cimee kan jiru. Ameerikaa fi Chaayinaan amma qondaaltota olaanoo isaanii mariif wal arganii jiru. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Wang Yi wayita gita isaanii kan Ameerikaa Anthony Blinken waliin wal arganitti dhimma Taayiwaan irratti araaramni hin jiru jechuun akeekkachiisan. Gama Chaayinaatiin ammoo dhibdee guddaan hariiroo Chaayinaa fi US bal'eessaa jiru ilaalcha mootummaan US biyya keenyaaf qabuudha jedhan Wang Yi. Qondaalli olaanaan Chaayinaa kun mootummaan US qoqqobbii biyya isaaniirra kaa'e hunda akka kaasu gaafataniiru. Wang guddina saayinsii fi teekinooloojii Chaayinaa quucarsuu dhaaba.
dhimma Chaayinaa keessa seenurraa of qusadhaa jedhan Bilinkeniin waliin mari'achuu fi wal qoccoluu akkasumas waltumsuu fi walitti bu'iinsa keessaa tokko filachuu qabnaa jedhan. Blinken gama isaaniin dorgommiin biyyoota lamaan gidduutti taasifamu kamiyyuu sirnaa fi miiratti gaafatamummaan to'atamuu qabaa jedhan. Dorgommiin taasifamus karaa chaanaalii kominikeeshinii iftoomina qabuun geggeeffamuu akka qabuu fi gara walitti bu'iinsaatti kan hin geessine ta'uu akka qabu dhaaman. US yoomiyyuu taanaan hariiroo dippiloomaasiitti gargaaramuun ajandawwan irratti dhimmamtu ni kaasti kan jedhan Antoonii Bilinken dantaa fi duudhaan Ameerikaa kan isaan taaligu ta'us ibsanii jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo Waliif TV irraa oduun yeroo kanaatiif qindeeffanne kana gammaatti daawwattan Daani'el Tasfaayeeti. Galatooma.